Ilmi namaa yoo dhalatu waliin qixaatu. Tokko warra dhalata. Tokko warra dhalata. Tokko ammoo biyyaaf biyyee dhalata. Jabaan biyya dhalatu kamillat lafa argu. Harakkoon gosa dhibtu. Harakkoon biyya dhibtu. Hawfi rakkate gosa fuur baafachiisu. Hawfi dhabe argate gosa darrabu. Qabeen lakkisi takkatti jijjiirran kam lubbuu fiitu gosa jibbaate biyyaaf biyya baraara. Kun ha biyya dhalate. Duub tanaaf hawwan teenniyoo sirbitu. In koore mata baate. In miiree amba baate. Miirressaan qube baate. Miirguddoo warro baate. Miirressa warra dhali. Qaroon gosa yookaan biyya uumam jette. Akka jabaaf qaroon biyyaaf biyyee uumamu dubbate. Yoo iyya hordoftootaaf jaalattoota daa'imtu miidiyaa naga san gaafachuun dagan. Yoo waan janna jabaa dubbatan akkanum miiri nam bute yaadii namaan takkaara. Ardhi seena nam jaba Booranaa, nam jaba Oromoo, nam jaba Itoophiyaa abba godaana tunii waliin laala. Akka ittisuu qoommi teennaan itti dhiyaadhaa isaniin jenna. Ankurfeessaan qoommi tana dooyyoo abduuf dabbasichaati. Way osoo deessee ati marraa lama harmee marraa lama. Abba godaana tunii abba isa tunii kanootii fi haadhisa elima canaarra bar 1929 kutaa Boorana aanaa Goomolee dhalatee jedhan. Akkuma ijoollee horsiise bulaa diqeennaa yabbiyye tissaa ilmoolee qa'ee tissaa guddatee jedhan. Akkuma jibichi bor horm ta'u aadirra beessisaa jedhan. Abba godaanaan gaafasiyyuu nam ijoollummaan fuloo bacufa guutee hara bacufa fitte dhowwe diqeennaan haadhisa geessise hafuur baafachiisee jedhan. Gaafsun mootiin Hayila Sillaasee uumaddaanga gubba qubatu. Hajoolleen isa carra barnoota hin argatin haal mijeessuuni. Innillee sabab kanaan carra barnoota mootiin Hayila Sillaasee ijoollee horsiise bulaa akka barataniif kenna keessa carroomuuni. Gardir Finfinnee qajeelee man barumsa seenee barnoota jalqabee man barumsa Daagmaawwi Minilik jedhanitti barumsa kutaa tokko jedhetti keeyyatee jedhan. Ittaansee man barumsa Tafarii Mokkonnan jedhanitti sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaallee baratee barnoota isa kamurni karaa afaan gootee jedhan. Inni gaafas barata cima hadare inni barat keessatti nam mataa ta'ee badhaas mootii biyyatti irra budduuffatee gos keessa dhalateeyyuu maqaa yaamsisee gurrol fuudhee jedhan. Jajjabeennumisa kanaan kuta jaffa gaaf xumuru kallattumaan qoromsa gar kuta 9ffaa dabars qoramee qabxii dansa fiduuni kuta 6irraa kuta 9 dabree jedhan. Bar 1948 barnoota kuta 10 fixe kallattumaan sadarkaa idil addunyaatti barnoota civil aviation jedhamu fudhachuun dippiloomaan bar 1952 eebbifame ogummaa kanaan kilimaatoloojii jedhamu sadarkaa biyyaalessaa qaxaramee hojii jalqabee jedhan. Bar 1953 cimin hojii keessatti mul'isee mootiin gaafas Itoophiyaa bulchi Bijaarmanitti barnoota ogummaa dabalata kenneef akkuma duraanii daree barnoota keessatti qabxii dansa fidee bisunitti adoo jiraachuu danda'u jaalal uummata isa qabuuf akkuma barnoota fideen biyya deebee bar 1956 akka bar 1963 itti gaafatama meteoroloojii biyyaalessa ta'ee ogummaa qabuun uummataaf biyya tajaajilaa bahee jedhan. Bar 1967 akka bar 1969 kutaa biyya Baaleetti Awuraaja bulchaa ture. Gaafas nam cufa iltokko laalee rakkata qarqaaree gosaaf amantiin adoo gargar nam hin baasin sirni jajjaba sun keessatti uummataaf hirkoo ta'ee malkaa dabarsee jedhan. Taani akka namni waliin jibbiin irratti hojjate. Tani hojjate eegi inni dabarmoo wal jibbiisillee yeroo waliin dhoose. Kan isaniin bilcheesseenna irratti hojjadha waan gadi uummati keenyarra maqafaaf wal jibbee wanni hojjetamu jibba maqaa ta'e. Tani sani legaasii isaa fuudhaa irra nu hojjadha. Nu keessa badda. Bar 1970 akka bar 1974 bulcha bulchiis kutaa Boorana Awuraaja ta'ee hojjechaa ture. Abbi godaana nam bii bulchu haagisa uummata jaalatu haagisa uummatu fi mattasu takka nami argeen dhageenyee jedhan. Waan qabamu bara waraan hogoba
كرا هوسبيتالا يسنلني وان دنديتن من كيسني قلتني بولينا مدولة سوني غرغارا نماركين كامني غرشا نم ويلين كامني غرغارا ويادي كاف نجد غافتو إسان غافتو أسكفي منتي هذا أنا جدين بون أليفين تدورا واقو نجد بوشينا تاوجبو تقوش إيسي جتين جاتي وشاي أنا كنيتي من سيريغل إنا بوراني تربطاني رفن هاتو غدانا آيو مي هاتو غدانا جناني أما أنتن سيني بيك دوكومات مسكوتي اللالي مستواتي آيو بوراني نمالي نمدي بيك أمو نمدسين أمينارني بوراني نمفوا وات مدينك جده أكنا نكتب بارك شميزي مالي نفن غدانا نجيلك سنگرن شميزي مالي نفن غدانا ميلان أرما هوسبيتال مدولة ما إنكار نيجي سنستداد ركاسي إسانامو كنجدي ودي يالله شو إتشين يبورانا مدير إندي ثاركو بزانج زي إندا سالفنا كالن جاركين أنا happy مو تكاتون أون happy أيوه اللي سبوا يلفتي نجاتها أنا نيجي أنا نماذا كم بيشاني يونان سيوجا نت بيشانالي وانغوراني كيجرو بيتا أكم وانا كنا نجتايو أكن نمجدو بغرب أرمان نونغه بوري فيفتاني اللي وان سيدا إسابيرا نم تابتو هانوغو عمري ندرسي نم لفادو يانوغو نم غرافيدو نغودين Yoo lolii jiraate ufiman taa'ee uummata ittiin erguu jedhan jalqaba ufii lole lolchiisa yoo waraana mishigi bulani mata qara ufii bula yoo rakkinni dhufe yoo waraanni dhufe waan dhufhamu jalqaba ufii dur dhaabate uummata kilmaan lukkuu amnate gubbataa'e rakkinni uummata didaa jedhan. Armaa kiiloomeetirii 30 cufuun qabatee armaan fula cufaan nu marsee soomalee na sudubtee gisee sun nu qabate. Halabtutu lubbuu hin qabne labsuun xoorii ta'ee xoorii waliin dhaabatee warri akreefu waliin ka'an kana yaada suni irra fudhatee waraan isbaayii jaaree nam beekta lafi Itoophiyaa diigee labtitu maqaan nageellee boronaa saayyaamamuu danda'u. Kan silaa soomaliin fudhattu. Ak guyyaa har'aatti eegi kumal jaatanii alitan dhu nami akka abba godaana tunii al dasaan kuta boorana bulche hin jiruu jedhan. Are gammaan tanaa nama akkisaan hudhalate hin garre yommuu waaqii tokkocha akkisaa sun nu uume akkisaaf jaatanii alii nu uume guddoo gammachuu irra qabaa jedhan gara kiyyatti. Nama waan agam balleessa ittisaa mormi jiraachuu dadhabna waraqati suyyoo isaa kan jiru sarratti bufuudhaa hidhachiisaa lolaliin irra deebisan malee waan guddoo irra baratan akka nama waballeessu hin balleessan wabarsiisan waan guddoo nu barsiisan. Inni baale jijjiiramnaan uummati baale akka deebisaniif mootummaa gaafate sabab kanaaf yeroo lamaaf bar 1974 akka bar 1981 Oromiyaa kuta baalee deebi'ee uummata guddoo is jaalatuuf mararfasuuniin yaamame uummata sun bulchaa ture jedha. Aduu guyyaarra kitaabii Abba Gaaddisa jedha. Kaseenaa gooticha abba godaana tuni kanoo abbi jaatanii diid harootiin barreef fula finni booran liiban. Akkasumas jaallan gooticha abba godaana tunii tawaliin qoran, tawaliin lolan, hawaliin biibulchan, kayinni haqaan tajaajil, uummati jaalataan nageellee boorana hasabaaf sablammiin tokkinafin gammachuuf imimmaaniin akka takka garte takka dhageette jedhanitti eebbifame. Anin gaddalle agartee hin gammadalle madaaf kan eebbisuun asit dhufanii waan kan dubbachuun gammachuu nama kisaatu deebinee hin argannu jedhee agarraallee gaddin qaba eegi sunillee hin garree eegi sunillee hin argan gaddisanallee hin qaba oraa bula. Duub nami jabaan kun jabeennaaf qajeelumtan guyyaa keessa argatu moo warjajjaba keessa dhalateen gaafii sanitti ta'uu dandeetti. Duub nami kunin warjaba boorani goba geerarsaan dhaat keessa
waaqii booran badhaase gaaf haan iyyaan dhaqe gaaf haan biyyaan dhaqe diqqaan ilqeerramsa hanoon barraaqiin dhaqe akees midhaaffate isaan koo wannaa soon dhaqe akeek malee duulee dheeraan koosayyeen dhaqe arbi gaawwolee diidoon agarsu gaariin dhaqee jedhan diqqaan ilqeerramsa hanoon barraaqiin dhaqe akaakuu godaana tuniiti qara inni nu sanyum qeerramsaati inni nu qeerramsa halamlamin qab hasobin feen ha gosa gosumman qab hayoo cufa dhugaa waa'ee laati. Bar 1981 aga bar 1983 gar bulchiinsa kutaa Booranaa deebi'ee hooggana paartii bar suni ta'uun sirna jajjaba sun keessa taa'ee uummataaf hojjete. Akkuma namni waan dansaa hojjete seenaan isa leellifamu inni qaamaan nu bir jiraachuullee baatu hojiin inni saba isaatiif hojjete agamma inum faarfama. Inum leellifama. Eebbi kitaaba irratti nami is beekaniif hariyyooti isa hedduun imimmaan buusanii guyya kan arguuf qiliixamsuunuuf wallaalan. Sabaaf sablammiin magaala nageellee Boorana godaanaan kenna malee ka Booranaatii miti. Nu hojjete malee Booranaan hojjenna. Abbaan qajeelumais, abbaan gara laafinnais, abbo bulchaanis imimmaan buusaa ragabaan. Dhukkubbiin nu qabnu qaawwaal isa nageellee Booranaan ta'in jedhanii dubbatan. Bagrab armaan nuun gahe boori fiftaanillee waan sidaa isaa bira nam dhaabatu hanu umrii nu dheeresse. Inni goota gaafatte amartilleen akka gosaatti nu fayyadeeti. Tigreelleen akka gosaatti nu fayyadeeti. Booranilleen tanume, gujiilleen tanume, arsiilleen tanume. Tummaan garsiifti akka inni ilma namaa jirti fayyada garsiifti. Nami jabaan uumati lubbuu ufiiti ol jaalatu ha inni uumati isa akkas jaalate mararfatu harakkin uumata cufu wante ta'e dur dhaabate uumatu fi oolfatu ha adoo fedhi taate daqiiqa dhiisi sekendi tokkoof uumati isaatiin gargar ba'uuf fedhi hin qabne ha uumati isaalleen hin feene gootichi abba godaana tunii fulbaan 11 bar 2013 dhibee akka tasa'is qabateen lubbuu dhabe addunyaa tanirra fula dhugaa godaane uumatis jaalatuun gargar ba'e sila tawaaqamaan tankisire injir gooticha waaqi biyye sablisinnaaf seena nam jaba kana irraa dhalootimaan barata atiin finni harka hanke jiru uumataan feddemoo uumataan fedda diqqaaf gudda iltamii ilaalta dansa hojjetu seenaan akkan si faarsa amtu hojjetu sit sanyiif balleesse seenaan abba godaana tunii seena nam dhuunfa tokko odoon taane man barnoot tokko jenne ibsuu dandeenya. Daawwattootaaf hordoftoota daa'imtuu miidiyaa qophiin nu guyyaa irraatiif qopheeffanne tan fakkaatti. Akka ittisu qoommi teennaa waan nu waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa saniin jenna. Nu qopheessitooti qoommi tanaa Dooyyoo Abduuba, Saadam Huseen, Gammachuu Hormaati, daa'imtuu miidiyaa.